Ashama akkam jirtu kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bantan ani Dr. Abarraa Wadaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraaf Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoolleef Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uuraa fayyaa daa'immaniiti. Kanaan dura chaanalii kana sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun waa'ee daa'immanii waan hedduurraa baradhaan jedha. Barnoota ani har'a isinii qabadhee jiru daa'imman darbee yeroo rafan maaliif seequ kan jedhu. Mee waa'ee kana waan hedduurraa bartu hanganumaatti hordofaa. Namni tokko abjoochuuf sadarkaan guddina sammuu isaa kan wantoota yaadaan xiinxalee ilaalu ta'uu qaba. Sadarkaan guddina sammuu isaa wantoota yeroo taa'ee yaadu wantoota sana ija isaatti fidee gara yaada isaatti fidee xiinxalee ilaaluu irra gahuu danda'uu qaba jechuudha. Yookaan abstract thinking with the ability to imagine things visually dha manni kuni. Wantoota yaadaan xiinxalee wanta sana ilaalee hubachuu, wanta sana ilaalee analyze gochuu danda'uu qaba jechuudha. Abjoochuun sadarkaa yaada sammuu olaanaa barbaada akka waliigalaatti. So dreaming demands fairly high level cognitive skill jedhama. Takka Oromoffaan waan jedhu akka adda isinitti hin taaneef jedheen Ingiliffaa keessa makaa jira. Kanaafuu abjoochuun waan salphaa miti. It needs high level cognitive skill. Sadarkaa sammuu guddaa barbaada jechuudha. Sadarkaa yaadaa guddaa barbaada. Kanaaf yeroo hedduu hanga naannoo umurii waggaa lamaatti daa'imman abjootan jedhamee tilmaamama. Qorannoon hedduun akka agarsiisutti daa'imman hanga waggaa lamaatti abjootan jedhamee yaadama. Maaliif sadarkaa guddina sammuu isaanii sadarkaa sanarra hin geenye jedhamee yaadamuuf. Haa ta'u malee namoonni tokko immoo ogeeyyiin gurguddoon tokko hanga waggaa afuriittu abjuu kana jedhamu hin abjootan jedhanii dubbatu. Namoonni muraasni immoo qorattoonni tokko immoo gosa hirribaa keessaa kan rapid eye movement jedhamu naannoo torbee 28 ulfa garaa keessa gadameessa haadhaa keessa ta'anii naannoo ulfa torban 28 iyyuu hin jiraata waan ta'eef naannoo sanaa kaasaniyyuu tariitii abjuu xixiqqoo abjoochuu danda'u kan jedhus jira. Haa ta'u malee akka waliigalaatti garuu hanga naannoo waggaa lamaatti daa'imman abjootan jedhamee tilmaamama. So abjootan taanaan daa'imman maaliif yeroo rafan seequ? Daa'imni 4-5 yeroo rafan seequun kan baramedha. Mee maaliif seequ kan jedhu akka armaan gaditti haa ilaallu. Kanaafuu daa'imman yeroo of beekan qofa osoo hin ta'in osoo rafaa jiranillee darbee yeroo seeqan ni mul'ata. Maatiin ni argu. Haadholiin tokko suruma yeroo daa'imni isaanii osoo rafanii seeqan baay'ee gammadanii kan kolfanfaa jiru kan itti tolu jira jechuudha. Daa'imni kun gammadee rafaa jedhanii yaadu jechuudha. Maalti akka daa'imman yeroo rafan akka seeqan taasisa jennee ilaalle inni jalqabaan tarii qilleensa baasaa jiru ta'a kan jedhudha. Daa'imman hedduun yeroo hedduu naannoo ji'a sadiitti torba lama dhalatanii torban lama hanga naannoo ji'a sadiitti garaa ciniinnaa guddaadhaan yeroo hedduu hiixatanii bo'oo halkanii garaa ciniinnaa kana immoo kan fidu keessaa tokko garaa isaanii keessa qilleensi baay'achuudha yookaan gaazii baay'achuudha. Qilleensi baay'achuun kun immoo yeroo isaan harmaa hodhan aannan waliin qilleensi seenuun garaa isaanii xinnoo akka bokoksuu ta'e garaa isaanii yeroo diskomfortiitti dhaga'amu hiixatanii bo'ochuudha. Tariitii bifa deeffuudhaanis haa ta'u deeffachiisu ofii isaanis deeffatanii haa ta'u tarii immoo yeroo hedduu bifa dhuufuudhaan jechuudha. Qilleensa yeroo baasan daa'imman ni seequ jedhama. Kanaafuu rafanii seeqaa jiru taanaan tariitii daa'imni sun dhuufaa jira jechuudha. Egaa tokko kana kan daa'imman akka seeqan taasisu yeroo rafan. Inni lammaffaan miirri isaanii guddataa deemu yookaan developing emotions. Abjoochuu habaatan malee miirri isaanii guddataa deemuun immooshinii wanta guyyaa gammadaa ololoo ta'e tariitii immooshinii sun gammachuun sun tarii gara sammuu isaaniitti dhufee akka isaan xiqqoo seeqan taasisuu danda'a jechuudha. Daa'imman abjoochuu habaatan malee hin abjootan haa ta'u malee inni sadaffaan daa'imman akka seeqan kan taasisu maadha? Sammuun isaanii guddina irra jiru. Sammuun daa'immanii umurii waggaa jalqabaa ariitii guddaadhaan guddata. Sammuun isaanii guddina irra jiru kun wantoota guyyaa argaa fi dalagaa oolan yeroo rafan processed ta'a. Processed yeroo ta'u halkan yeroo rafan processed akka yaadatan ta'uun seequ jedhanii kan ka'anis jiru jechuudha. Haa ta'u malee inni gurguddaan tokko yeroo qilleensa baasanidha. Lammaffaa immoo fiilingii isaanii guyyaa yerootti sammuu isaaniitti processed ta'ee yerootti yaadatanii seeqanidha jechuudha. Akkasumas dabaree hirribaa kan rapid eye movement ta'ee keessa jiraachuu isaanii ibsa. Dhalli namaa yeroo hedduu ani abjootu yeroo rapid eye movement rafuudha.
Hirribni bakka lamatti qoodama. Inni rapid eye movement and rapid eye movement jedhama sa'aan hirribaa. Yeroo namni immoo kan inni abjoobiyotu irra caalmaadhaan yeroo rapid eye movement keessa jirudha. Hirriba sadarkaa akkasii keessa yeroo jirudha. Kanaaf daa'imni tokko seeqaa jira taanaan daa'imni sun sadarkaa hirribaa rapid eye movement jedhamu keessa akka jiru agarsiisa jedhama. Yeroo kana kun inni abjootu tun ta'in daa'imman yeroo kana maaliif sila daa'imman hanga waggaa lamatti abjootan jenneerra dabaree hirribaa kan rapid eye movement ta'e keessa jiru yeroo jennu yeroo kana deemsi qaama isaanii keessa jiru kan sirna rifuu liphii sisseessuun gochoota adda addaa kan akka seequu fiduu danda'a jedhamee tilmaamama. Kanaafuu sadarkaan hirriba isaanii keessa jiran sadarkaa rapid eye movement ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Inni garbiraani tariitii inni kun yeroo hedduu mul'atu garuu tariitii ulfaatinni qaama daa'imman sanaa sababa malee hir'ataa jira yoo ta'e daa'imni kun sababa malee qaamni isaa hin daballe yoo ta'e yeroodhaa yerootti qaamni isaa dabalaa hin jiru ta'e akkasumas yeroo hedduu kan baay'ee amala dhabu yoo ta'e akkasumas guyyaas sababa malee kan hedduu seequ yoo ta'e akkasumas mallattoo dhibee biraa kan mul'isu yoo ta'e gosa gaggabdoo kan jelastic seizure jedhamu jira. Gosa gaggabdoo ta'e kan baay'ee daa'imman akka kolfan taasisu jira. Kana ta'uu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee inni kun yeroo hedduu kana miti jechuudha kan daa'imman akka kolfan taasisu. Kanneen jalqaba jenne sanadha. Haa ta'u malee tariitti daa'imni ulfaatinni qaama isaan dabaluu ta'e guyyaa guyyaadhaan irrataa deema yoo ta'e baay'ee amala dhaba yoo ta'e guyyaa sababa malee fa'i mala faakee kolfa yoo ta'e mallattoo dhibee adda addaa qabatee tariitti waan sun jelastic seizure yookaan gosa gaggabdoo waan danda'uuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatti kan daa'imman akka yeroo rafan seeqan taasisan kan jedhaman kanneen armaan olidha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana sabiskiraayib gochuun dagatina. Yeroo gaarii.